Seexanni yeroo baay'ee waan hamaa, waan badaa, waan yaraa tokko waan gaarii, waan bu'aa qabu fakkeessitee namatti mul'isti. Fakkeenyaaf ergamaa ifaa fakkaattee afoomiyaatiin dogongorsuuf hedduu dhamaateetti. Akkuma kanaa foon boofaa uffattee Addaamii fi Hewaaniin gannata keessaa baafte. Ergamaa ifaa fakkaattee immoo lafa isaan subaayee qabatanii jiranii addaan kuchisiistee baasistee du'a bara baraaf isaaniin taasiste. Seexanni kallattii garaa garaatiin waan hamaa gaarii fakkeessitee namatti mul'isti. Yeroo hedduu obboleessa kee yoo miitee, qabeenya obboleessa kee yoo saamtee, obboleessa kee yoo ati dhiibbaa irraan geessee, qabeenya isaa yoo ati barbadeessite, ati inni qabeenya isaa barbadeessite sun immoo guddaa fakkaattee wanta ati mul'attu sitti fakkeessiti. Inni qabeenya isaa jalaa saamamee wanta inni xiqqaatee dhokatee hafu. Ati inni qabeenya isa barbadeessite saamti kun immoo ol kaatee isarra mul'attee iftee akkati argamtu kan sitti fakkeessitu jirti seexanni jechuudha. Haa ta'uti garuu inni kun maalidha? Fakkeessaadha. Abjuu jechuudha. Abjuun akkasii maalidha? Abjuu hiika hin qabnedha. Maal siniin jechuun barbaade torbanoota darbe keessaa gama faaruu afaan Oromoo jechuudha. Tajaajila afaan Oromoo keessatti irra caalaatti gahee isaa taphachaa kan jiru. Tajaajila afaan Oromoo ija uummataatti baasee kan mul'isaa jiru. Keessumaa viidiyoo waraabuu fi ediitingii irratti ogummaa kan qabu. Namoota hedduu bira akka inni ga'uuf faarfataan sagalee isaa qofaa osoo hin taane bifti isaallee uummata bira akka inni gahuuf faarfataan sun eenyudha jedhee uummanni akka inni adda baafatuuf gahee isaa kan taphate Tasfaan yookaan Abenezer qabeenyi isaa jalaa saamamee ture jechuudha. Qabeenya isaa sa'aatii isaa eegdanii itti karoorsitanii cubbuu ulfooftanii erga ulfooftanii booda immoo cubbuu sana dhaltanii kan hoosiftan jirtu jechuudha. Inni kun maalidha? Isiniif gaarii fakkaate isinitti mul'atus baay'ee cabinsa guddaadha jechuudha. Isiniif salphina. Namatti iyyuu mul'atiina. Namatti iyyuu mul'atiina. Garuu maalidha? Qabeenyi isaa kan jalaa saamame obboleessi keenya suni qabeenyi isaa iddootti hin deebi'a. Cabinsa hamaa kan cabe yookaan immoo namatti mul'achuu akka hin dandeenyetti kan cabe eenyudha? Warreen qabeenya kana fuutanidha jechuudha. Warreen saamtan, warreen jalaa hattan. Isiniif maalidha? Wayyoo jechuudha, waan biraan tokko hin jiru. Kanaaf garuu maalidha? Har'a galgala sa'aatii 2 irraa kaasee mana obboleettii keenya Yeroom Mokonninitti sagantaan deeggarsa obboleessa keenya TESFA STUDIO qophaa'ee waanta jiruufi hundumti keessan irratti argamuun akka waan dandeessaniin yaadaan akkuma kanaallee waan dandeessan waan humni keessan danda'een akka cinaa dhaabbattan maqaa waaqayyootiin isiniin gaafanna. Kanaaf hundumti keessan iyyuu irraa hin hafiinaa isiniinan jedha. Sababni isaas nama irraa hafamu miti jechuudha. Kanaaf hundumti keessan iyyuu irraa hafiina sagantaa sana irratti argamaati. Galgala har'a galgala jechuudha. Sa'aatii 2 irraa kaasaati. Akka isa cinaa dhaabbattan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna. Tajaajila afaan Oromoo walumaan taane hajajabeessuun isiniin jenna. Na of golchaa.